Ashamaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha. Egaa daawwattoota kan koo har'as viidiyoo takka isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti daawwattoota kan koo akkaataa yeroo namaa bilbillu bilbilli keenya nama bilbiluuf san biratti akka hin mul'anne yoo barbaaddan akkamitti akka hidhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Yommuu namaa bilbiltan jechuudha. Lakkoofsi bilbila keessanii nama bilbiltaniif san biratti akka hin mul'anne jechuudha. Ni waama namni sun isin jalaa kaasee isinitti haasa'uu ni danda'a. Garuu immoo lakkoofsi bilbila keessanii arguu hin danda'u jechuudha. Egaa haala kamiin akka hidhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Iddoo mallattoo bilbilaatirra ni seentu. Gara jalqabaa kana iddoo mallattoo tuqaa sadii kanarratti ni tuqxu. Seetingii isa jedhu kanarra seenuudhaan gara jalaa kana supplementary service isa jedhu kanarratti ni tuqxu. Hanga isinii banuu ni eeydu. Kunoo haala kanaaf nuuf banee jira. Isa jalqabarra jiru kana show your call ID isa jedhu kana irratti tuquudhaan always isa jedhu kana never isa jedhu kana irratti deeffattu jechuudha. Bilbila tokko tokko irratti bilbila keessan irratti never inni jedhu kuni hide jedheetiniin ba'a. Bilbila tokko tokko irratti barreeffama hide jedhu isiniif baasa. Hide isa jedhu irratti deeffattu jechuudha. Haala kanaan bilbilli keessan yommuu namaa bilbiltan lakkoofsa bilbila keessanii akka hin mul'anne taasisa jechuudha. Yommuu irraa hiikuu barbaaddan akka mul'atu yoo barbaaddan isa jalqabarraa isa dhumarra jiru kana always isa jedhu kana irratti deeffattu jechuudha. Karaa lammataa isinitti agarsiisa daawwattoota kan koo karaa koodii fayyadamuudhaan akkamitti akka hidhachuu dandeessan jechuudha. Urjii 31 masalaalii ni tuqxu inni bilbiltu jechuudha. Kunoo haala kanaan hide auto going call ID service enabled jedhee jira. Hidhamee jira jechuudha. Yommuu namaa bilbilu lakkoofsi kun nama biratti hin mul'atu jechuudha. Irraa hiikuu yoo barbaaddan immoo masalaalii 31 masalaalii ni tuqxu inni bilbiltu. Kunoo haala kanaan hide auto going caller service has been disabled jedheera. Irraa hiikkatee jira jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo karaalee amma isinitti agarsiise kana fayyadamuudhaan yommuu namatti bilbiltan lakkoofsa keessan dhokfachuu dandeessu jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga xumura viidiyoo kanaa waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo notificationii ol irratti deeffachuudhaan maatii ta'aa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.